ده ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجيا فيا كيسني جرجرتو أنا جراتو أكم نجما فيا نجني أكم سن فيو مامي بقى جرات الإلمان أورمو كان إدل الدنيا الرتي أرجمتن عند كيسنو أكم نجيا فيا جريني أكم سنين جنة أقويا أرا كيسما qabnaa obboleettii teenna Fatiyaa Mujaahidiin na biratti argama. Mee namoonni Fatiyaa beeytan hin beeynellee Fatiyaan maal barbaaddi waan jedhu waliin dubbanna waan ta'eef koottaa walisheef godhaa rakkoo isii irraa qoodama. Fatiyaa namni beeyne hin jiru nama yeroo baay'ee karaa tiktookii feesbuukiitii fi karaa yuutuubii kanaan isin bashannansiisaa turedha. Yeroo ammaa kana mootu samoonii kana akka harmee isii jalaa dhukkubsatan baatii tokko ol dhagayaa turre. Yeroo san namoonni baay'een irrallee dubbataa turanii ani mootu gama kiyyaan wanni jedhes hin jiru akka carraa guyyaa wayii hiyyaadha suuraa isii maxxansee feesbuuk kiyyallee adabame nama yeroo baay'ee qoosu booyu kolfu kanallee namni waan inni jedhu hunda waan soba seeyuuf hin amanne anu akka mataa kiyyaatti kama biyya tokko wajjin jirru hin amanne ajandaa ta'itti maaliif mucayyoon kun haati kiyyeen dhukkuba jetti yoo waan haasoftu dhabde koroleksii maan dhuyne waan jedhu itti aarutti ture. Kanaaf haga mubaarak faa isiin irra deddeebite yeroo hedduu bootu hin dubbanne jechuudha. Because maaliif mucayyoon tun yeroo baay'ee hin qoostii homan jirre ajandaa godhatti waan kana kanaan wantaan jenne hin amanne. Ajandaa ta'uun oolu jedheetuma naga isiin tiktok irraa boottu youtube irraa boottu facebook irraa boottu irraan dubbatini akka carraa ta'e mootu guyyaa kaleessaaf dheengaddaa isiin akka malee garaa keessatiin asli maali biyya tokko keessa jirra ati obboleettii qabda haadha qabda biyya baqaa keessa waliin jirra oromummaa waliin qabna biyyummaa waliin qabna waa meeqa walitti qabna akkamitti rakkoo haadha kiyyaa kana dandeettee natti cal'iftee naman beeyne fu sagalee taataa jettee karaa keessatiin natti bilbiltee waliin haasofne anillee rakkuma isii kana adda baafachuudhaaf abdii geetaachotti biyya bilbile abdii geetaachotiin biyya deemi harmeen isii mana yaalaa akkasi jiranii mee dhaqii gaafadhu mucayyoon tun yeroo baay'ee hin qoostii qoosadhaan beekamtii wanni isin jettu kun dhugaadha moo sobaa dhaqii addaannaa baasi jedhee abdii geetaachotti hime. Abdii geetaachoo yeroo mana yaalaa dhaqu akka haati Fatiyaa dhukkubsattee achi ceeftu waan itti yaalamtullee hin qabne akka dubbachuu hin dandeenye viidiyoo waraabee naaf erge baay'ee rifadhe jechuudha. Namni haadhan jaalanne hin jiru namni haadhan qabnes hin jiru namni haadha ofii hin jaalanne hin taatu gaaris taatu haati haadha. Haga feetoo isiin badduu taate namni haadha ofii hin jaalanne hin jiru because madda argama keetiti baatii 9 garatti si baatte waggaa 2 harma si hoosifte si galee akka feetoo isiin taate fokkattuu yoo taate qomaaxaa yoo taate bareedduu yoo taate homa feete yoo taate namni haadha ofii hin jaalanne hin jiru. So kanaaf obboleewwan kiyya amma obboleettiin teenna Fatiyaan yeroo baay'ee booyaa turte namni imimmaan isii kanallee jalaa dhaga'u hin dhabame anallee akka mataa kiyyaatitti hiriyaan kiyya abdii geetaachoo waaqni isa haa kabaju guyyaa kaleessaa bira deeme viidiyoo waraabee naa ergee ture viidiyoo abdii waraabee naa erge innillee karaa feesbuuka isaatiin gad isinii dhiisuun mala yoo gad isinii dhiifne ta'e illee mootu anuyyuu jalaga isinii dhiiseera deematini laala baay'ee akka isin dhukkubsattu akka mana yaalaa jirtu abdiin anatu guyyaa kaleessa itti bilbile dhaqee gaafateera baay'ee dhukkuba. So kanaaf Fatiyaalleen amma na biratti argamti iqaamaa jiranilleedha. Mee namni haadha kee jaalattu
yaa rabbi haadha fatiyaa fayyisi jedhi ittis aartu haadha isiiti yoo fatiyatti aartellee miskiintitti biyya jirtu waan si geette hin qabdu si galee isin korreksii naa dhugu hin jenneen isin tiktok irraa naa ba'u hin jenneen isin facebook irraa naa ba'u hin jenneen isin jaalalaan naa qabam hin jenneen akkuma haati ta'e argitee deettee si guddifatte fatiyaallee deettee guddifatte malee waan amma fatiyaan qoosadhaaf tabsiisuudhaaf isin bashannansiisuudhaaf godhaa jirtu kana harmeen fatiyaa keessa hin jirtu jechuu harmeen fatiyaa akkuma haadha eenyutu biyya jirti jireenya biyya kennaa hin beeytanii sanirrattuu dhukkubsataa jirti dhukkubni isii akka abdiin natti himeef akka fatiyaan jettutti illee dhukkubni isii hedduudha kaansariidha jedhanii dhukkuba xannachaati ka abdiin jedhuus ka inni maqaa wallaala keessatti xannacha jedhanii xiqqashoo mataalleen akka wantaa jedheeti dubbachuu hin dandeettu dhukkuba hedduutu itti wal ga'ee rabbi haadha kenna haa fayyisu fatiyaalleen mootu as jirti fatiyaa mee ati yeroo baay'ee namni qoostatti si beeka booyitii ati bootu kanallee taphaaf si beeka mee haatee si malee ijoollee mee qabdi? Lama. Siifi Obboleessa koo. obboleessa keeti obboleessi kee eessa jira? Jarman jira Andireejii barata. Jarman jira Andireejii barata reefu baqataa. Abbaan keessanoo jiranii? Laa du'ee jira. Haatee isin lamaan qofa qabdi abbaan keessan du'anii jiru obboleessi kee Jarman reefu Andireejii barataa ati Kaayiroo jirta. Okay amma yeroo kanatti haadha kee eenyu bira jira ka obboleessi kee Jarman jiru ka abbaan kee du'an ka ati Kaayiroo jiru haadha kee eenyu bira jira? Wallahi haati koo obboleettii ofiifuu dhukkubsattuu ni qabdi. Isiin ansiif jedhee ati akka biyya ormaatti maraattee yookiis waa tokko hin taane jedheetanii malee anillee dhukkubsataadha. Jireenya ofiin oofaa garuu yoo dandeesse kottuu malee amma sitti siif hin gargaara jettee isiidhaa saayibtittii kiyya. Yaa wal cinaa jiran lammaa baqqaa. Garuu irra caala isii dadhabu jira. Yaani baay'ee nama gaddisiisa. Nama dhibaa yoo akkuma afaan fatiyaatirraa dhageettanii fatiyaan dhugumatti miskiina namni yeroo baay'ee fatiyaa tana nama abshaala qaruutee nama summii wayititti beeka nama miskiina wama argite hundatti ba'uudha amma akka isirra argitanitti fatiyaan obboleessa tokko qofa qabdi haati fatiyaa ijoollee lama qabdi ilmaan lama qabdi fatiyaa fi obboleessa isii qabdi obboleessi isii andareejjidha reefu biyya jarman karaa baaratiin dhagaye. La karuma biyyaatiin deeme. Reefu biyya Jarman dhage under age barata namni under age baratu under age ni mootu ijoollee waggaa 18 15 gaditti walumaa galatti under age barata under age jechuun daa'ima jechuudha. Ingiliffaan under age daa'ima so kanaaf innu gargaarsa barbaada haadha isaa gargaaru fayyifachuuf miti gargaarsa barbaada fatiyaalleen akkuma isinuu argaa jirtan biyya baqaa keessa jirti nama yeroo hedduu yoo haaluma jireenya biyya baqaa kanaa wajjiitti haalli jireenya harkaa bades natti fakkaata an akkasitti hubadha namoonni baay'een fatiyaan waan isin bashannansiistu isin waan akkasitti hubachuu dandeettu akka isin hubattan sanii miti akka ummanni feesbuukaa fatiyaa itti hubatuu fi wanti fatiyaan keessa jirtu baddaa fi laga wallaahi an dhuguma isinitti hima ani fatiyaa irraa wajji gaafa isin dhukkubdu tanarra guyyaa lama waliin haasofne hariiroo biraa walitti dhufeenya hin qabnu gilma isiin akka malee boottu feesbuuk kanarra ajandaan isii ta'uu dubbisa ka kanaan alaa waan biraa hedduu yuutuubiin isii shaqqalachuu waan akkasii walitti dhufeenya biraa hin qabnu ani akka isin itti hubattan sanii miti fatiyaaleen akka itti isin hubattan sanii miti never sanii miti fatiyaani nama haala jireenya biyya baqaa kanaan wajji harkaan wal dha'ee yeroo wayillee hiriyyaa wayii qabattee hiriyyaa sanillee wal dhabuu irraa kan ka'e jireenya biyya baqaa kanaan irraa kan ka'e dhiphatteerti sigalee kanaaf mushaadha miti haalli fatiyaan keessa jirtu nama sammuu qabutti nama yaadutti baay'ee sodaachisa alaa kulli haala rakkoo miti ka isii rakkoo miti biyya baqaa keessa jirti umrilleen ganaadha yoo dhukkubsattellee fayyuu dandeetti yoo dhabdellee dalagattee argachuu dandeetti yoo jaalattellee kana ka dhiiftee ka biraa argachuu dandeetti umrin isii ganaadha amma kanama yaaddessaa jiru ka haadha isiiti haati harmee fatiyaa haadhateen
haati teennatuun abbaan manaa isii ijoollee lama itti dhiisanii irraa du'an akka fatiyaan amma isin jettutti harmee fatiyaa abbaan manaa isii ilmoo lama intala durbaa takkaa fi ilma dhiiraa tokko itti dhiisanii biraa du'an haati fatiyaa tuni ijoollee yatiima guddisaa turte ijoollee yatiimni tureennu fatiyaa fi fatiyaan amma ballaydeeyyuu bultii qabachuu geette osoo rabbi jaarsayiree fi isiinuu haadha ilmaati obboleessa isii andar eejjisanii soo kanaafi amma harmeen fatiyaa kuni ijoollee kana guddisaa turanii nama jaarsan qabne mee isinuu hubadha nama abbaan manaa irraa du'e ka kophaa ofii ilmaan guddisu ka jireenya biyya keenyaa san jiraatu mee isinummaan laala yoo dhukkubsate waan mana yaalatiin dhaquu miti waan bishaanin bitatuuyyuu eessaa fida isinummaan mana keessan galtanii Itoophiyaa keessa sammuudhaan dhayxanii jireenya Itoophiyaa san sammuudhaan mee bakka jirtan hundaa sammuudhaan al tokko jireenya Itoophiyaa san dhaqaa laala jireenya Itoophiyaa san dhayxanii erga laaltanii namni maatiin isaa guutuu abbaan manaa irra jiru haati manaa hundi isaanii fayyaa qaban akkamii laala guyyatti nyaatanii oolanii yoo ilmi yaa dhukkubsate waan hakimaan dhaqan qabani sallaala irraa as deebi'a harmeen fatiyaa kun immootu abbaan manaa irraa du'anii kophaa ofii haadhas taate abbas taate obboleettis taate obboleessas taate fatiyaa fi obboleessa fatiyaa guddisaa turte fatiyaan akkuma nama kamiituu biyyaa biraa baate mungkin haati eeyyamaan ergachuun mala jalaa baduun mala san akka itti baate isiif fatiyaa beeka fatiyaan akka hundattu as jirti namni biyya kana jiru agas maraa miti jireenyi yoo akkam nama jabaatee bakka halkanii guyyaa dhaabbate taate lubbuu ofii jiraachisuu hin danda'a nama gargaaru haadha gargaaru irratti carraan hagas mara hin jiru warri jirullee hin jira warri dalagatee nama gargaarullee hin jira carraan dalagatanii nama gargaaru biyya kanatti baay'ee dhiphaadha alaa kulli haal amma obboleettiin teenna fatiyaani haadha isii baay'ee jala dhukkuba haati isii waan ufiin dhukkubsachiistu hin qabdu bakka itti dhukkubsattu hin qabdu nama isii dhukkubsachiisu hin qabdu sinigala hiikka dubbii kiyya kanaa itti digala haadha fatiyaa yeroo kana baay'ee dhukkubaa jira waan ittiin dhukkubsachiisu hin qabdu kursiin naan kufee kursiin naan kufe rakkoon qabu kursiin naan kufe waan ittiin dhukkubsachiiftu hin qabdu bakki itti dhukkubsattu hin qabdu nama isii dhukkubsachiisu hin qabdu kana jechuun tokkoffaa haati fatiyaa tuni yatiima abbaan manaa isii ka ol qabee qaqqabu irraa du'an lammaffaa ijoolleen isiin argattee kophaa ofii guddifataa turte fatiyaan as jirti ilmi isii xiqqaan ta'ufiitifuu andar'ee jira waa godhuu hin dandeenye biyya jarman jira sadaffaa maatiin isii obboleettiin isii ta bira jirtu nama dhukkubu nama rakkataadha soo kanaafi obboleewwan kiyya namni haadha keessan jaalattan haadha qabdan haadha kee jaalattu namni haadha ufiin jaalanne jiru bineensi mukaatu haadha ufiin jaalata inni waa harkaa qabdan waan qabdanii bira dhaabadha inni waa harkaa hin qabne haati fatiyaa haadha teessanii rabbiin kadhaafi nama waa harkaa qabu biraan gaya viidiyoo kana sheer godha mee fatiyaa obbo haadha kee kana osoo hin gargaarra jedhanii gargaaruu barbaadanii karaa kamiin argatu maal irratti argatu mee afaanuma keetirraa haadha gani jirti isiin dhukkubsachiistu obboleettii isiiti isii karaa isiitiin gargaaramuu ni dandeessi jechuudha ilmaan oromoo dhiyoo kana kan mubaarak wajjin gadhiisnee naanna cinaa dhaabbatanii na gargaaraa turanii ni jiranii እና አካውንቲ ኦቦሌቲ ጅራ ለኮብሲ ኢሲ አስረ ጅራ አካውንቲ ሲቲን አርካቹ ደንዳኒ ጀቹዳ ሜ አካውንቲ ሲቲ ተሙ ቀብዳቱ መረጥቲም አቀበታን የወስብ ገዝ ይዘባ እና ዋቶ ኮስ ዱበቹ ነምበር ባዳ አኩማ አስሊን ፋነ ጭና ዳበተኒ ዋ ሁንደ ሆጀታረኑ
yaa ilmaan Oromoo warri keessattuu Kaayiroo keessa jirtanii yaa dhugaadha kijibaa maarreedha jedhee nama hedduu kan blookna godheyyuu ni jira jechuudha maaliif haadha keetti qoosta jedhee angaruu haadhaa miti ofittillee dhukkubaan hin qoosu akkuma agartanitti hasliinis dubbatee jira anillee hedduun amannee jedhee ture anillee gizee baay'ee reedis isas keessaan dubbisee maaliif na jalaa ustanii maaliin isin balleesse jedhaatiin tureenna boodarra abdii geetaachoo dubbisee anis ni dubbisee ni hayaa jedhee nu deemee haa galatoomu ilmaan Oromoo Kaayiroo keessatti argamtanii eenyuun ni rakkata nama baay'een narraa dubbataa ture hin dalagattuu jedhaa turtanii nin dalagadhee haadha kiyya gargaaraa ture alhamdulillah takkaa gargaaruu dhiisee hin beeku immootu ni beektanii dalagaa biyya kanaas carraan yoo isinitti cufame isinitti cufama garuu ta'ees immoo maal jettanii isin dalagattee lafaa hin qabdu mee isin dalagattanii miliyoona 2 yoo lafaa qabaattanii miliyoona sanarratti doktarri dabalaa yoo jedhe mee eessa dhaqxan kadhachuu saa akkasumatti yaadaati maaliif hin dalaganne maaliif lafaa hin qabdu naan jettan namni baay'ee rakkatee gargaaramaa ture agaraa turre nama hin beekullee inna ani haadha tiyyaaf harmee tiyya isii baatii 9 baattee na deesseef kadhachuu kiyyaaf isin hin qaanfadhu maaliifi Oromoo yaa Oromoo na gargaara na cinaa dhaabbadhaa jedheetiin isin karadhe waan hedduu dubbatame waan hedduu waan na aarsufaa natti dubbattanina dalagachuu eenyuun ni dalagata kiraamanaas dalagadheen kafala malee hateetii miti kanaaf jennaan waan haadha koo duraan gargaaree amman danda'u gargaaree mubaarik keessaan na gargaaree zaaraan tirtamanti na cinaa dhaabbatte warri na beeku na cinaa dhaabbatanii dadhabnaaniin yaa Oromoo siniin jedhe yaa Oromoo jennaan hin dalagattuu naan jettan akkuma beektanitti dhugaadha hin dalagadha maaliif hin dalaganne amata kana guutuu isinii miti kan haadha koonaa wallaansise garuu natti jabaannaan immoo waan ofii kiyyatti dhiyyuu dirqama kiyya jedheetiin asitti bahee dhiyyee yaa ummata Oromoo anillee ana ilma namaatiin hin dalagattuu jettanii sammuu hin tuqina maaliif eenyuun tujaarri kamu kisaaree maal jedhee rakkatee kadhaatti ni ba'a maaliifi ilma namaati bakka ilma namaa ta'ee kan rakkinan argine namaa miti an gizee hedduu boo'eera halkaniif guyyaan boohaa kunoo asliin ni beekaa deemu nun booha taa'u nin booha immaan illee fixadhe bakka nagahee maaliifi gubadheetiin jira keessoo gubaa kiyyaa akka asliin faanatti dhiyaatanutti akka mubaarak faanatti dhiyaatanutti namni keessa koo saayitittiin kiyya dhalaan illee gaddeebitee hin dalagattuu kan naan jedhee jira kan na beeku kan ummaa kiyya beektuun halkaniif guyyaa eebbistullee hin dalagattu nin dalagadha yaa Oromootiyyaa na gargaara kanaaf jennaan warri Kaayiroo keessa jirtanii amaanaa rabbi amaanaa ummaa keessaniin isin qabeetiin jira enda'u ni beektanii kara UN'tiinis namni UN keessa hojjetu ni jira arni arkitanii viidiyoo kana dhugumatti yoo haadha qabaattanii dhugumatti yoo imimmaan fatiyaa keenyaa ni qoorsina imimmaan fatiyaa keenyaa ni haqna obboleettii teenya maaliyyuu taatu balleessitus nu arrabsitus nu waraantus isin obboleettii teenya mee qalbii isii takkana fayyisra jedhaati an keessattuu irra caala kanan barbaadu na gargaara na galchaa warri keessattuu UN hojjettanii naaf fiigaa bakka na cinaa dhaabbadhaati na galchaa mee harmeeti yalaalee atuma sii waa taateellee sheena'u mee fatiyaa asirratti ati osoo Suudaan dhaame galuu barbaadda adda sila kara Suudaaniitiin argadheen gala kan xayyaara miti amma karaa Suudaaniitiin kunoo asin Suudaaniif Itoophiyaa walolaa jirti Amaaraaf Tigree walolaa jirti karaa xiyyaaratiin galuuf immootu embaasiin Itoophiyaa biyya kana jiru cufatee karaa kamiin galtanii akkamitti OBM'n immoo maaltu jira jedhaninna nama UN keessa jiru fatiyyee dubbisiiti nama galchanii jedhan yoo faayilii cufsiisanii isaanuu ni galchanii karaa OBM'n immoo achi isaan ni galchanii naan jedhanii anillee gizee hedduu deddeebi'ee bakka maaliifi maallaqas ofirraa fixuudha anis bakka nin dadhabeetiin ofirraa dhiise UN illee deddeebi'u
maaliif laazima nama na gargaaru nama bakka beeku nama na iyyaafatu barbaada kanammoo namni ragaa malee nama hin sochoo immoo kunoo dhugaa kan argitan harmee kee fidi viidiyoo jennaan duraan ni sodaadhe gaafa harmeen kiyya fayyite yookiis immoo na jalaa duute rabbiin umurii sii naaf dheeressu gaafa tiiktookii feesbuuk irra argu garaan na gubataa jedheetiin viidiyoo isinii waraabuu dhiise yaa ilmaan oromoo malee ani haadha tiyya harmee tiyya ana malee kan hin qabne anaaf jettee waa meeqa kan taate isii irratti qoosuu miti namni haadha keenaan jennaan atu isin dhukkubsatiin illee hedduun aara yaa ilmaan oromoo isittiin qoosne kanaaf jennaan warri UN keessa hojjetan warri Kaayiroo keessa jirtan warreen natti dhiyaatan warreen natti hin dhiyaannellee adaraa amaanaa rabbii na cinaa dhaabbadhaa ni galama jedhanii jiranii adaraa na gargaara du'aayiidhaan illee na gargaara bakka na cinaa dhaabbadhaa waa takka eessayyuu dhaqeen boo bakka nitti boo hin qabu kanaaf jennaan isinittiin bo'a yaa ilmaan oromoo adaraa dhugaan isiniin jedha garaan na gubate garaan na badee jira garaan na madaa'ee jira an yoo xiqqoo jedheen hin maraadha haadha tiyya dhiiseetiin jira na cinaa dhaabbadha dadhabeen jira wallaahi onnee tiyyallee na dhukkubuu eegalee jira an dadhabaatiin jira na cinaa dhaabbadha ilmaan oromoo Kaayiroo keessattuu argamtan kana laaltanii na jalaan callisinaa amana rabbiin isinitti madda dhugaa rabbii gubaa kiyya silaa saayibtittiin tokko dhuftee kan fatiyyee abshir si cinaa jira jettu kan na bira dhuftee imimmaan kiyya haqxulleen hin dhabe maaliin balleesse wallaahi takkaa namallee tuqee arrabsee hin beeku takkaa an haadha gootii kijibee hin beeku hundi namaa narraa fagaate inni naa wallalee bilook na godhe inni Facebook irra giseenummaa kiyya dhukkuba jedhe bilook na godhee deema amaana rabbii dhiisaa rakkinni eenyuunuu ni qaqqaba eenyuyyuu bira ni gala garuu an dadhabeen jira yoo dandeessanii imimmaan kiyyallee haqxanii natti tola inkwaan na cinaa dhaabbachuu miti namni namaan abshir jennaan eenyuunuu sabara garuu an saahiban bira dhaqee aara galfadhee bishaan illee dhugee aara galfadhu dhabeetiin kunoo kaleessallee akkasitti gubadhee mana aslii dhufeetiin akkasitti boqadhee kanaaf jennaan yoo rabbii sodaattanii adaraa na cinaa dhaabbadhaa ilmaan oromoo Kaayiroo keessattuu jirtanu adaraa nan gatinaa yeroon du'e naan boo'inaa garuu amma jirutti immoo na cinaa dhaabbadhaa dhugaa argitanii jirtani abdii geetaachoon isiniif gadhiise asliinis kunooti agartanii jirtan dhalaalee baay'een na beektan saahiba hedduun qaba kan fatiyyee habiibtiinaan jedhu dur takkaa kunoo adda baatii wayi deemuuttiin jira wallaahi abshir jettee kan akkanatti illee imimmaan kiyya akkana na haqxee hin jirtu maarrabsite nuuf deebiste jettanii narraa fagaattani amaanaa rabbii karin isin beeku amaanaa bishaan wajjin nyaannee wajjin dhugneen isin qabadheetin jira na cinaa dhaabbadha adaraa rabbii ana naman na barbaachisa qomaa ta'eetiin halkan irra wadha subii halkan hin dhufe mana aslii subii rafuu wallaalee jechuudha bakka naqu dhabee aslii kanan hin beeka itti dhiyaadhee hin beeku garuu mana baay'een deemaa ture giseen annagaa jiru giseen kofalee taphat mana baay'een deema garuu ilaalanii na jalaa'us mee naman ajjeese moo isinin arrabse moo jaarsa keessaniin si jalaa fudhadhee moo maaliif balleesse adaraa isiniin jedheera na cinaa dhaabbadha yaa ilmaan oromoo dubbii haadha gootiiti adaraa awwannan isiniin jedhuun qabu kana caala egaan uummata kiyya namni maraataa miti kawaa malee akkanatti bahu isuma dhugaa rabbii ani yoo sossobullee hin wallaalle namni yoo cinqame yoo rakkate yoo akka ta'u dhabe imimaanumaan buqqifata beekamaan itti dhiise hamma tokko yoo bootte itti fure jedhe itti dhiise mucayyoon tun dhuguma rabbiititti miskiina ani yeroo namni dhukkubsatu garaa na nyaatu beektanii namni garaa na nyaatu garuu anaayyuu haasofni isii kun sammuu na rabbashaa jira beektanii waan jedhuu fi waan dhiisu na wallaachisaa jirti intalli kanaaf baay'ee nama gaddisiisa bakka mittiloo ixafaa bahar
Anu woma jedhutu na harka badaa jira. Anumaayyuu isinii galee. Namni maaliif hin boonne jennaani firuma inni jaalatutu irraan du'ini jedhanii. Kanaaf obboleettiin teenya tun baay'ee miidhamtuudha. Haadha jalaa dhukkuba. Haadha abbaa taatee akka'oo taatee akaakayyuu taatee haadha taatee obboleettii taatee isii guddifattee jalaa dhukkubaara. Anduraa mucayyoon tun sila abbaan qabdu obboleessan qabdu firan qabdu maaliif akkanatti yoo isiin boottu itti dhiifne itti dhiisa yoo dhukkubsatte maaliif mana yaalaan geeffanne jedhaa ture. Rabbi na haa dhiisu edaa isiin yatiima harmeen isii takkitti qofa qabdi isiif obboleessa xiqqaa wayii qabdi. Kophaa ofii guddiftee akka isiin jettutti kun afaan isii irraa dhageettanitti amma mootu harmee isii ta kophaa isii guddifatte santu jalaa dhukkubsataara. Dhukkubbiin isii hedduu anummaan akka mataa kiyyaatitti booyitii isiin duraan boottuuf qoosaa isiin duraan qoostuuf hin amanne. Anaaf reedilleen walumaan gizee baay'ee wajji ollaa wajji bullaa bakka takka wal biratti gizee baay'ee argamna gizee hirribaa qofa addaan baana waan isii kana waliin haasofnu ichi awqaana ምናምን waliin jenna yoo afaan amaaraa fa'aan rabbi nu haa dhiisu hin zollamne mucayyoo tana wallaahi rabbi nu haa dhiisu hiriyyaa kiyya reedillee rabbi haa dhiisu hiriyyoota biraatillee rabbi haa dhiisu hin amanne amanuu dadhabne achumaan kaleessa sa'aa kana natti dawwalte yaa asli obbo haadhatii ammallee itti deebi'ee hafuurri addaan citee gaggabdee jirtii jettee na dawwalte. Akka wanni goonu hin jiru yoo gaggabdes yoo duutes wanni godhan hin jiru fatiyaa cal'ii jedheeni xiqqoo itti haasa'ee abdii geetaachooti dawwale. Ijoolleen abdii geetaachooti dhiyaatan warri akka Abduu Seefaa warri akka Mubaarak warri akka ijoolleen hedduun keessan warri abdii geetaachoo beektan yookiin keessan hiriyyummaa qabda waliin haasoftan gaafachuu dandeettu. Kaleessa itti bilbilee aboo abdii mucayyoo as jirtu takka kuno haati tiyya gaggabde jetti rabbii jedhi mee dhaqii gaafadhuu jedheen sa'aatii kana sa'a zufrii jechuun abdii gaafadha yoo feetan waa hin bilbileef viidiyoo koolii hunda itti bilbileeyyu amma dhaquu hin danda'u boru ganama dhaqaanaan jedhee abdiin rabbi isa haa kabaju arra dhaqee viidiyoo daqiiqaa lamaa waraabee na erge viidiyoo daqiiqaa lamaa inni waraabee na erge san kunoo poost isinii godheera na erge gizee dhaqu akkuma isiin booyaa turte isa rakkoo isii waan duraan booyaa turteefi ibsachuu namni irraa hubachuu dadhabe malee haadha baay'ee dhukkubaara. Namni gargaarus biran jiru jedha abdiin jedha. Namni gargaarus biran jiru mallaqa itti yaalamtu hin qabdu waan nyaattu hin qabdu nama hin qabdu fayyaa hin qabdu fayyaan isiitu bowwoo qofaa miti sammuunuu bakka likkii hin jiru waan haasoftu hin beeytu jedhe abdiin bira dhaqe jechuudha. Mee isin nama fira hin qabne nama ilmoon bira hin jirre nama abbaa manaa hin qabne nama mallaqa harkaa hin qabne nama dhukkuba hedduu dhukkubsatu nama xiqqashoo sammuu hin deemte haadha si dhalte yoo taate obboleettiiti obboleessa kiyya maaltu itti dhagama. Mee haati fatiyaatun osoo haadhatee taate ati abbaan qabaanne si jalaa dhukkubsatte waan ittiin yaalattu dhabde osoo ati waan ittiin yaalattu dhabde teettu mootu sammuun si jalaa xiqqoo wantaa jedhee sigale isin na bira jiraa fi anammoo waa hunda dubbachuu hin danda'an osoo kophaa taate waa hunda dubbaree isin fahamsisa. Dhukkubarraan dhukkuba isitti dabaluun barbaadu anammoo mucayyoo tana haati dhukkubsattee isilleen sababaa isii akka dhukkubsattu hin barbaadu. Because jara lamaan bakka tokko dhaburra guyyaan adalli rabbitu nama ajjeesaa rabbiin nama fayyisaa dhukkubsataniif hin du'anii lamaan bakka tokko dhaburra tokko du'ee tokko yoo nu hafellee filatamaadha beek rakkoon lama yoo wal biratti dhufte tokko keessaa filatta sii galee. Kanaaf haati fatiyaa qara dhukkubsattee waan ittiin yaalamtu dhabde tun immootu fayyitee fatiyaan du'uu dandeetti. Jarri lamaanuu fayyanii gammachuu wajji jiraatanii nuti warri har'a kolfu kun yookiin haati keenya nurraa du'uu danda'a yookiin abbaan keenya nurraa du'uu danda'a yookiin nuti du'uu dandeenya sii galee. Namni dhukkubsateef hin du'u fayyaa qabaateef umrii dheeraan jiraatu obboleewwan kiyya sii galee. Kanaaf mucayyoo tana haadha jalaa dhukkuba nama itti himattu hin qabdu abbaan qabdu akaakayyuu hin qabdu abbeeraan qabdu obboleessa ga'e hin qabdu obboleettii biraan qabdu haadha biraan qabdu haadha takkitti isii argatte tana qabdi. Soo kanaaf namni haadha kee jaalattu fatiyaan yoo kororoksii dhuyde malee wanni isiin si goote tokko hin jiru.
jaarsa kee sirratti hin jaalanne akka isiinuu jette jaalallee kee sirratti hin jaalanne si galee yoo jaalattellee nama dhuunfa jaalatte isinillee iman booyin malee ima jaalattan ka uf ajjeesu meeqa jira dhiira jaalate si galee akka isii kana zaahiran bahin malee dhalaa meeqatu jaalatee uf ajjeesa dhiira meeqatu dhalaa jaalatee uf ajjeesa waa jaalatanii nama intalli durbaa takka dhiira jaalatee uf ajjeesuun ilmi dhiiraa tokko intala durbaa jaalatee uf ajjeesuun nama jaalatu booyuun isiin haarawan baane si galee yoo jaalattellee waan duraan namni godhaa ture goote haarawan goone jaarsa namaa irraan fudhanne jaalallee namaa irraan fudhanne soo sun jaalachuun nama jaalattee booyuun dhimma dhuunfaa isiiti dhimma haadha isii miti dhimmi haadha isii dhimma kenna haati fatiyaa haadha teenne isinii galee kanaaf nu laalessuu qaba dhukkubni haadha isii nutti dhagayamuu qaba akka haadha teetitti ilaaluu qabda sumunii takka osoo hin tuffanne waan qabduun haadha isii bira dhaabbadhu fayyisiif rabbi irraa argatta isiin tunuu dhukkubsattu namni fayyaa qabu sa'a 24 akkatti imimmaan galaana ta'ee booya anamma isiin bira ta'ettee booyaa jirti maan booyi si galee imimmaan galaana ta'een boowu yoo ati madaa wayiin qabaan si galee bishaanii miti kun ka isirraa bu'aa jiru kun imimmaan namni yoo waan ta'u dhabe akka ta'u dhabe namni yoo rakkatee bakki itti rakkatu dhabe booyaa jechuudha fatiyaan rakkatte bakki itti rakkatu dhabde haati fatiyaa dhukkubsatte bakki itti dhukkubsattu dhabde ijoolleen kun lamaan haadhaaf ilmoon kun waliin rakkataa jiru rabbitu rakkoo kana jararraan gahe tunuu mataan isii fayyaan qabu isinii galee kanaaf yaa obboleewwan kiyya xiqqaattus guddattus nama gargaaruun ikkoo namaafi miti rabbiif jecha fatiyaan kaayiroo jirti haati fatiyaa biyya jirti ati fatiyatti yoo aarii qabaatte miskiintittiin harmeen fatiyaa ta mucayyoo har'a rabbiin akkana godhe tana kophaa ufii guddifte si galee biyyatti waan bishaan qalaata takkaatiin dhuydu dhabde nama isii gaafatu dhabde si galee dhukkubsataa jirti qarshii takkarra kaaftee haga rabbiin si dandeessise gargaari kanuman isinin jedha soo kanaaf mee lakkoofsa akkaawuntii irratti gargaaran irratti isinii maxxansaa koomentii yaallee isinii kaayaa afaanuma isii irraa lakkoofsa biyyaa akkaawuntii biyyaa naa kenna akkaawuntii biyyaa isinii haa baaftu galullee barbaaddi atillee galuu mallaqa harkaan qabdu namni barbaaddan isinii galee biyyatti haadha isii gargaara kan mootuu rabbiin laaffisee isin maan tunuu biyya ormaa teetteen booyinii anatu baasii irraa danda'ee haadha isiititti galcha ijaan argitee yoo haati duutellee yoo waan gootuufii dhabde bira teettee boottellee jettu yoo jiraatte fatiyaan kunooti FB'n isii fatiyya ya fiqir ennaas jedha karaa miseenjeraatiin argattu yoo isiin immoo afaan wal laaltanii wannoo jettan anallee dubbiftanii isin yaada keessan biraan isin ga'uu danda'a jechuudha. Osoma jennu yeroo wayii karaa Kanaadaa kana irraa namni wayii na bilbilee ture miseenjeraa san nama sanii amma yaadadhu hin dhabe obboleessi kiyya kana dura Kanaadaa irraa na dawwalte gaafa talura fatiyaan viidiyoo qoosaa wayii waliin waraabne mucoontu nama fayyaa qabuun fakkaattu wal'aanuu barbaadaa naan jette kuno haadha isii dhukkubaa yoo viidiyoo kana dhageette ani miseenjera kee barbaade dhabe rakkoo isii kana sitti hima jedhee karaa keessattiin kootu fatiyaan wal si qunnamsiisa fatiyaan baay'ee rakkoo keessa jirti wanti gaafata ati tilmaamte dhugaadha hamma tokko kanaaf namoonni isin maanuu maal asii gooti eegaati kophaa jiraatte galteetiniin haadha ofii tana haa wal'aanattu yoo waan ittiin wal'aantu dhabde bishaanuma bariko nama dhukkubsatu tokko namnummaan ol qabee gaqqabee namnummaan qaama irraa dhiqqee namnummaan huccuu irraa miicce bar sigale yaalli doktorummaan san caalu hin jiru sigale doktorummaan san caalu hin jiru nama dhukkubsatu tokko biruma teettee haasofsiisuun biruma taa'uun mallaqa harkaa dhabi mana yaalaa geessuu dhabi waan nyaachiftu dhabi namni dhukkubsatu tokko yoo biruma teettee uffata irraa jijjiirte anaa dhukkubu yoo jetteen dhumate waan biraan barbaadu namni dhukkubsatu yeroo baay'ee hangilee hiriyoonni kiyya dhukkubsatan akka carraa ta'e namni firaana biratti dhukkubsatee dhagarre yeroo hiriyoonni kiyya ka biyya ormaa keessatti arginu hunda biratti dhukkubsatan argaa baay'ee gammada namni dhukkubsatu yoo namni bira jiraate yoo namni bira hin jiraanne waan amma Israa'el dhufee ruhii keessaa fudhutti fakkaata hin cinqaba sinii galee waan akka saniiti
dhukkubsataa kenna hunda rabbi haa fayyisu silkii barifatiya dhukkubsataa kenna hunda rabbi haa fayyisu lakkoofsi kami Kun kana eh lakkoofsa ka biyyaati kun intaniidha malee akkaawuntii akaawuntiidha maqaan qabure qaba maqaa kan biraa jala jira siif hin baasa. okay baankii kami Maxxansiif booda maqaa wajjin booda sirriitti barreessi. okay isinii maxxansaa silkiin kee cufateedha natti hime jira tokko duwwaa Tokko tokko 44 afurtamii 62 jahatamii lama 28 ijami saddeeti Zamzam abbaa maccaa qoy maqaa sii kunuuti qoy asirratti barreeffamee turedha kun ay maqaa wada maxxansaa akaawuntiin kana zamzam abbaa maccaa jedha komentiin na jalaa fiigee tara osoo isin okay akaawuntiin nama gargaaruu barbaadaniif kun kan isinii maxxanse kana maqaan zamzam abbaa maccaati namu homa qabduun loomii 50 nama 50maaf geexidha jedhan nama tokko ba'aadha jedhan homa qabdanirraa waan rabbi isinii laafise obboleettii teena bira dhaabbadhaa waan qabdaniin gargaara fatii ameen umaratti wal dhamatumaatu jira an bakka akkuma jedhetti ilmaan Oromoo Kaayiroo keessattuu jirtanuu laazim isin amma halkan gizee dhukkubu Fatiyaan barbaada gizee dubbattu abdiidhaan illee dubbadheen jira Fatiyaanaa fidaa Fatiyaa barbaada naamin jetti isin dhukkubsachiistu illee dadhabduudha laazim ana cinaa dhaabbattanii yaa Oromooti yaan waan ofii kiyyaa na cinaa dhaabbattanii kunoo asliinis jira hundinuu jiranii na cinaa dhaabbattanii na galchitanii bakka rabbirraa argattanii siluma ilma namaa gizee gargaartanii ilma namaarraa argadha jettanii gargaarina rabbirraan argadha jettanii gargaartu kanaaf jennaan adaraa amaanaa rabbii isinitti haa ta'u warri na beektullee kan narraa fagaattee jirtu kan blook na goote viidiyoon kun si qaqqabee laaluu maltaa wanni sitti balleesse hin jiru sin arrabsine sin qeeqne kunooti kanaan na bilbilteen arkachuu dandeessa kanaan na gargaaraa jedheetiin waan biraan jedhu baqaan na cinaa dhaabbadha haadha kiyya naa fayyisaa rabbii gadi taatanii akka haadha kiyya fayyistan abdiin godhadha abdiin kutadhu kana booda abdiin kutadhu angaarraa abshir kan naan jedhuun dhabee kan dhufee imimmaan kiyya haquun dhabee amma booda garuu niin arkadhe jedheetiin abdii qabaa haadha kiyyammoo rabbii gadi taatanii yaa Oromooti akka naa fayyistanii abdiin qaba baqa kana caala dubbachuu hin danda'u. Ayyee galatooma. Egaan obboleewwan kiyyaa namoonni ammaasitti nu dhageeffattan baay'ee galatooma. Warri kun immootu harkaa qabdu gargaari. Harkaan qabne immootu viidiyoo kana sheer godha. Uummata akka uumamaa mallaqa isin gaafatu. Barati yoo mallaqa harkaa dhabdee viidiyoo kana dabarsitee namni immootu biraa harkaa qabu siigalee mucayyoo tana haadha mucayyoo tanaa gargaare akka waan ati gargaartetti. Kanaaf malee waan biraatiif miti. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa baay'een isin jaaladhaa rabbiin akkuma warra kaawwan fayyaa isaaniitiin walitti nu deebisu akkuma irra boonnee dhukkuba haadha Fatiyaa isinitti himne kana akka fayyuu haadha Fatiyaa gammachuun isinitti himnu abdiin qaba inshaallah du'aa hin godha
ijoollee yeroo baay'ee namni atliin itti kadhate hin du'u jedhanii rabbi dhugaa haa godhu. Oromoollee akkasi rabbi gammachuun haadha geessisu yeroo baay'ee nama dhukkubsatu yoo itti kadhannee torbaan lama baatii lama akkas booda kafayye isinitti himaa turre. Inshallah yeroo muraasa booda mootu nama anaaf Fatiyaan yookiin Fatiyaan biyya galtee intarvii godhe yookiin immoo biyya gahinillee fayyitee haadha Fatiyaa waliin dhufee isinitti himu rabbi nu haa godhu. Isin immoo haadha keenya kana fayyifachuuf waan dandeettaniin bira dhaabbadha. Du'aayin gargaarsan waan hundaan namoonni biyya jirtan viidiyoo kana dhageettan dhaqxanii gaafachuun namoonni mootu karaa beeytan karaa ittiin galan beeytan akka itti Fatiyaan asii galtee haadha isii yaalattu bira dhaabbadha isinin jedha. Kanuma yeroo gaarii naaf qabaadha baay'een isin jaaladha. Rabbi haadha keessan akkuma gaaf duraa gammachuun biyyaa baatan gammachuun itti isin haa galchuu. Haati kabaja haati eenyu oli haati argama waan hundaati. Rabbi warra mootuu haati keessan addunyaa kanarra hin jirre rabbiin haadha keessan warra jaannata haa godhu. Qubsuma isii qubsuma ollaa rasuula rabbi haa godhu. Haati eenyu nu caalaa jabaatti eenyu caalaa ulfaatti namni haadha ofii jibbu hin jiru haga feete waan feete taate. Kanaaf haati dahaba addunyaa kanarra hin jirre. Kanaaf haadha teessanitti gammachuudhaan rabbiin isin haa galchu. Warri mootuu haati teessan erga isin biyyaa baatanii osoo isin biyya jirtanis ta'e isinirraa godaanan rabbiin harmee keessa warra jaannata haa godhu. Isin immoo bakka isin jirtanitti fayyaa isinii haa kennu. Yeroo gaarii naaf qabaadha baay'een isin jaaladha. Baay.